Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha kun aanolee global media irraa akkan isinii darbu qophii qoraa murtiiti. Qophii keenna qoraa murtii guyyaa har'aa keessatti qabxiilee garaagaraa kaafnee ilaalla. Waa'ee hundeeffamuu waldaa dubartoota aanolee akkasuma waa'ee paartii biyyoolessaa Oromiyaa biltsiginnaatti makamee hoggansa isaa biltsiginnaatti makamee jedhuu fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa kaafnee kan laallu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo qophii keenyaa guyyaa har'aa kanaa keessatti keessummaa tokko biyya Kanaadaa irraa haadha aanolee nama jedhaman qabannee dhiyaanneerra. Haati aanolee kan dhalatan godina Arsii naannoo magaalaa Asallaatti yoo ta'u yeroo ammaa kan jiraatan biyya Kanaadaati. Haati aanolee sadarkaa garaagaraatti qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda isaanii gumaachaa turaniiru. Har'a isaa wajjin gaaffii deebii goona. Haadha aanolee yaamicha keenyaa kabajanii miidiyaa keenya irratti dhiyaatanii gaaffii deebii nu wajji godhuuf ayyamoo ta'uu keessaniif guddaa galatooma anaa dhufu. Ana usulde uffata media GM yookaan aanolee global media waamicha kana nama gootanii naaf yeroo keessaniif ulfaadhaa jedha. Ayyee guddaa galatooma haadha aanolee yeroo kennaa fi yeroo hordoftoota keenyallee qusachuudhaaf kallattiimaan gara gaaffiitti deemna. Waa'ee waldaan keessanii waldaan dubartoota aanolee kan isin walitti qabaa boordii isaa taatanii tajaajilaa jirtan maal keessa akka jiru gara mahirra itti deebinee ilaalaa jirra. Haadha aanolee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana qabsoo irra jira. Keessumaayyuu tarsiimoon amma jiru hiriirri kabahuu baay'innaanii warra dubartootaatii shamarranii qarreewwanii isa kanaan wal qabatee isinis akka haadha Oromoo tokkootitti qabsoo amma deemaa jiru kana akkamitti ilaaltan? Mootummaan amma jiru kuni mootummaa Oromooti moo mootummaa naftanyaati? Yoo mootummaa naftanyaa ta'ee qabsoo amma qarreewwan Oromoo adda durummaadhaan gaggeessaa jiran kan qeerroollee wajji gaggeessaa jiru kana kallattii kamiin qabsoon kun duratti deemuu qaba? Kallattii kamiin yoo deeme mootummaa kana kuffisee mootummaa Oromoon barbaadu san ijaaruu danda'a jettaniitiin hin yaaddan? Galatoon gaaffii bareedaa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti moo mootummaa naftanyaati ka jedhu jalqaba ani wanni irraa dubbachuu barbaadu mootummaa Oromooti miti. Maaliif jennaan Oromoon hin filanne. Mootummaan kun falmii Oromoon TPLF waliin godhe mootummaa gara aangootti dhufe akkaataa dhufiinsa isaa kanuma Oromoo hundinuu waliin beeknu ce'umsaan biyya kana ceesisa jedhee dhufe malee gaafa durii mootummaan kun mootummaa TPLF keessa ture. Oromoon bara jireenya isaatu mootummaa mataa isaa filachuuf hireen arganne. Haala kaniin gara aangoo dhufee irraa aangoo dhufe Oromoon ta'u wanni inni dalagu waan Oromooti miti faallaa Oromooti. Akka Oromoo dhiisi akka biyyaan mootummaa biyya diigutti jiru malee mootummaa biyya ijaaraa jiru miti. Mootummaa Itoophiyaa jechuun dandeenyu yeroo ammaa maaliif jennaan odoo mootummaa Itoophiyaa ta'e uummata biyya sanii uummata akka wajjin jiraatu. Uummata jidduutti rakkoo uumuu dhiisee uummata jidduutti nagaa buusuudha. Uummata jidduutti jeequmsa uumuu dhiisee uummata jidduutti araara buusuudha. Yeroo ammaa mootummaan kun uummata iyyuu walitti buusaa jiru. Kanaaf mootummaa Oromoo ta'uu dhiisu mootummaa Itoophiyaatu ta'uu hin danda'u amantaa jedhu qabaata. Ayyee ulfaadhaa mootummaa kana sadarkaa kanaan eegeebsitanii uummati Oromoo qabsoo kana keessumaayyuu yeroo ammaa qarreewwan Oromootiin durfamaa jiru kana bifa kamiin yoo deeme mootummaa kana kuffisuu danda'a jettaniitiin hin yaaddan? Oromoon akkamitti qabsaa'uu qaba amma? Oromoon akka itti qabsaa'u uummata beeku Oromoon amma wanti barbaadachuu barbaadu yookaan isa barbaachisu nama dura deemu malee Oromoon akka itti qabsaa'u uummata beeku karaan ittiin qabsaa'aa jiru. Karaa haqaatii tokkoffaa uummanni Oromoo haqaa qaba. Lammaffaa biyya isaa irratti mirga ofiitiin uummata falmatu malee mirga namaa uummata dhiibbuu. Haalli uummanni Oromoo ittiin amma qabsaa'uu qabu
qabsoo bifa maraatuttuu fayyadamuu qaba. Mootummaan qabsoo bifa maraatti fayyadamaa jiru. Inni guddaan karaa nagayaati. Karaa nagayaa jedhamu addunyaa irratti baqatanii jiran hundi biyya galanii uummanni biyya alaatti siyaasaan maramee biyya galanii kuni amma nu deemsisaa jiru karaa nagayaa hojjetaa jiru. Karaa nagayaa hojjechaa jiru maal godhan uummanni tokko dheessee barnaan tokko nama dheessee qilee gubbaa yoo ga'e namatti as garagaluu maaliif itti dheessu gatii hin jirre. Kanaaf uummanni Oromoo furmaata biraa dhallee akkuma gaafa duraa kan qawwee qabataa jira. Eerroo qarree qabsaaf jaartii xiqqaaf guddaan daa'imni rumee jiraa jiru Oromoon adda keessa jira. Maaliif biyya ofii irratti mirga jiraachuu gadi dhabe. Mirga hojjechuu, mirga qotachuu, mirga boqochuu, mirga daldalachuu, barachuu gadi kana hundaaf falmataa uummanni keenya qabaa jenna. Ayyee guddaa galatoomaa haadha aannolee. Mee yeroo ammaa kana ajjecha artiist Haacaaluu Oromoo irratti raawwatamee jira. Hooggantooti Oromoo warri uummanni Oromoo ija duratti of laalu warri kaleessa bifa aktivistummaan tajaajilaa ture warri akka Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii Oromoon isaan kan achii baasuudhaaf akkam gochuu qabaa? Maal gochuu qabaa? Isin asirratti yaada maalii qabdan? Egaa bareeda yaadni qabu Haacaaluu ajjeesu Oromoon miliyoona 50 qalbii isaa ajjeesu akkasumas gurra human being kan dhala namaa ta'anii sabalamni saba cunqurfatu sagaleen isaa uumamaan isaanii ajjeesu. Haacaaluu yeroo tokko ajjeesanii akkamii yeroo sadii ajjeesu Haacaaluu tokkoffaa lammaffaa reeffa isaa fi hooganii sadaffaa maatii isaa booya isaa taa'ee gosa lammiin isaa uummanni fayyaadha akka nagaan isaan geggeessu hooganii maatii isaa irratti gurgurtaa horaa rakkaataa hoosanii nama hedduu fidanii sun akkasitti ta'ee siyaasaa Oromoo tokkoffaa gaafa duraa sababni Haacaaluu du'eef sababa Oromoon itti buuruuf uummata Oromoo jeequmsanii hin barbaanne keessa galchuudhaan dhalatanii walumaa galatti hooggantoota keessa ijaarame akka siyaasaa qeerroo qarree keessa ijaarame boona fi akkuma maneedhaatti turanii namni amma keessaa hooggantoota ta'uu qabaata akka Jawaar obbo Baqqalaa Garbaatii fi akka Hamsaa Booranaa akkasumas namoota lakkoofsa yeroo lakkoofnee xumuruu hin dandeenye tuuramee jiru. Isaan akka namaatti hidhaman jennee Oromoo miliyoonni 50 akkuma jiru biyya alaa keessa jiru dabalatee mana hidhaa keessa jiru. Uummanni isaa irratti mirga gaafachuu, uummanni mirga isaa irratti wabii jiraachuu, uummanni mirga isaa irratti barachuu hin dandeenye, uummanni biyya isaa irratti du'aa isaa awwaalachuu hin dandeenye. Biyya isaa irra booya walitti dhufuu dadhabe akkuma jirutti hidhaa jirraa jechuudha. Kun amma kafalfannuu fi Jawaarii fi obbo Baqqalaa Garbaa hooggantoota keenya iddoo sabaa ta'anii qofaa fi walumaa galatti akka jirru isaa irraa bahuudhaaf biyya keenya irratti mirga wabii argachuu jiraachuu biyya wal'aantummaan seeraa hin akka sabaatti akka laallamuu miti Oromoon akka lammii lammaffaatitti laallamuu akka uummata biyyiitti laallamaan jiru yeroo ammaa kanaaf dhiiga keenya kabajuu fi kafalfannuu hooggantoota kana qofaa miti akka qeerroo qarreen ta'anii qabumaa jiran mirga jiraachuu gatii dhabanii mirga jiraachuu argachuu Oromoon yoo hogganoonni keenyallee ba'an mirga jiraachuu argachuu haga gaafa biyya qabeenya ofii irratti afaan ofiitiin dubbachuu afaan ofiitiin barachuu ofiitiin barsiisuu afaan ofiitiin hojjechuu biyya ofiirra ofiin uffatu haga akkasitti qabsoo isaa itti fufuu qaba. Oromoon baruma baraan ilmaan isaa dabbaree dhiiga lammii ofii gadi naqaa manatti deebi'ee qabsoo isaa kennatee mana deemuu Baay'isawee kaayoon bunaaf soo qindaa miti kan namatti naa tokkoon dogongora Oromoo deebi'ee lammii uummata keenya uummata innocent jiraata deebi'eetta. Eenyu uummata jara kana dhiisi jara uummata waggaa 28
dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turan ammallee waggaa 30 amananii kaayoo ofii itti kennu kaayoo ofii uummanni ofii galmaan gaachoo qabu kuni dogongora Oromoo dhumtee amma umarra waan jiruuf matee ofiillee mirkatee fachuu qaba wagganoota ofiillee hidhaa keessaa hiikamuu qabna. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa haadha Annolee. Mee gaaffii itti aanutti dabarraa egaa waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi waa'ee mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru kan uummata Oromoo fixaa jiru kana hagana dubbanne gama gaaffii itti aanutti dabarraa. Haadha Annolee isin kaleessa miseensota gameeyyii paartii biyyaalessa Oromiyaa turtanii har'a immoo erga jaarmaan biyyatti deebi'ee namni biyya alaa jiru namni lammii biraa ta'ee paartii biyyaa tokkotti miseensa ta'ee itti fufuu hin danda'u kana seeratu dhorkaa. Sababa kanaan bifa deeggaraatiin paartii PBO deeggaraa jabeessaa kallattii saniin gaaffii Oromoo deebisuudhaaf hojjetaa jirtanii. Paartiin isin keessatti hojjetaa jirtanii fi deeggaraa jirtanii dhiyeenya kana diigameera faca'eera hoggansi isaa guutuun biltsiginnaatti makameera jedhamee olola guddaa oofamaa jirutu jira. Asirratti mee dhugatti paartiin keessan diigameera? Hoggansi keessan dhugumatti biltsiginnaatti galeera? Asirratti mee akka miseensaa yookaan akka deeggaraa tokkotti yaadni isin qabdan maali? Gaaffii bareedaa. Biltsiginnatti galee amantaa sagantaa biltsiginnatti galee amantaatti fakkaatu. Biltsiginnaa gaafa isaanii Oromoon amaanaatti kennatee amaanaa isaanii irraa fuudhu. Ugganni kun biltsiginnatti hin galle amma biltsiginnaa qarqara qilee gubbaa keessa darbattee dhadhaabattuutti gala jedhanii isaa irraan qabuun akka nama deeggaraa tokkotti. Garuu wanti tokko wanni ilaallu jalqabarraa kaasee paartii malee waggaa 12 mulli kun paartii kana maqaa garaagaraa itti baasu qabsoo irraa buqqeessu kurii garaagaraa itti dibu waanuma fedhan jedhaanii turan irratti xiyyeeffatanii haqee dhahuudhaaf waan garaagaraa hundatuu deemaa ture. Kun sagantaa deemuuf qabaa bara jirataa guyyaa jirataa qabeenya malee kun jalqabarraa akkasumatti nu wajjin as ga'e nu kana barannee lafa gabaabsumaatti amma kun jibbarra maqaa jibba lafee keessattuu waggana kanarraa qaban waggana kana isaa yeroo akkanatti deemaa namoonni sirbaa kaasee keessa kaa'amee qabaa kanaaf hin bilbiifan garuu yoo paartiin atti dheera ta'e yoo paartichi lafa miidiyaa irra bahe eeggachuu dadhabanii kalee waan garaagaraa olee kuni akkanuma ololuma duraan jijjiirate malee jedhaan amantaa paartii biyyoolessa Oromiyaa biltsiginnatti galaa qabu paartiin kaayoo dhaabatee qaba. Kaayoon kalee dhaabatanii kanneen kanaafuu dhugaanatti hin fakkaatu sobaa ololuma kalee deemaa ture jedha. Ulfaadha guddaa galatooma gaaffii irraa maahii isin gaafadha. Waldaan keessanii waldaan dubartoota Annolee kan isin waloodhaan taataniitiin biyya alaatti hundeessitanii booda gara biyyaatti galchitan biyya keessattis ayyamatti baaftanii kora guddaa magaalaa Asallaa irratti gaggeeffatanii waldaan suni bifa cimaa ta'een deemaa ture. Mee waldaan dubartoota Annolee kan yeroo ammaa isin walitti qabaa boordii waldichaa taatanii tajaajilaa jirtan maalirra jira sadarkaa akkamiirra jira? Akkuma jette waraqaa hayyamaa baafatee akka seeraa waldaan tokko iddoo ijaaramee jedhe hayyama mootummaa irraa baafate hayyama baafatee jarti gallee waan kora garaagaraa fudhannee
miseensota keenyaanillee wal arginee miseensota keenya wal argisiifnee turre. Haaluma saniin biyya faranjiititti illee deebinee as keessatti illee miseensota keenyaan wal mari'annee ala kanarratti illee kora godhannee yoo danda'ame waggana kana biyya keessaa filannee biyyatti deebifna sagantaa jedhu qabaataa turre. Osoma nuti marii kanaa fi hojii kanarra jirru hojiin kun hojii badhaadhaa irra mari'achuu feesisaa wanta garaagaraa nu feesisaa waajjira banachuu barbaachisaa waajjira banachuudhaaf nuti galii kiisha keenya irratti hundaa'e malee galii gara biraatiin qabnu kana hunda godhuudhaaf xiqqoo lafarra harkifatus boodarra adeemsi mootummaatii fi COVID-19 addunyaa shaaddaawwan godhe kuni hedduun sekshiinii nurra kaa'ee akkuma uummata addunyaa irra kaa'ee socho'uu hin dandeenye namni walitti dhufuu hin dandeenye walgahii godhachuu hin danda'amu haaluma kanaan gara biyyaatitti illee ammoo adeemsi mootummaan amma uummata keenya ittiin jiru kanuma waliin arginu kana uummanni ba'ee galuu dadhabee jireenyi uummataa adda bullee boru oolla ta'ee kanaafuu haalli lamaanuu waan nutti mijatinii fi isaa itti eeggataarra karoorri keenyaaf kaayoon keenya akkuma jirutti lafa jira. Hayyee guddaa galatoomaa dhaannolee yaada bal'aa nuu kennitanii gama kiyyaan gaafii isin gaafachuudhaa fi guyyaadhaa karoorfadhee xumuradhee jira. Gama keessanii wanti naaf jettan yoo ka jiraatu taate dhaamsi uummata Oromootiif qabdanis yoo ka jiraatu taate carraa dhumaa isiniif kenna. Carraa kana kennuuf dhaamsa bal'oo uummata Oromoo hayyuu beektota gara garaa caalaa dhaamsa bal'aa qabaadheeti miti garuu dhaamsa gabaabaa akka dhala Oromoo tokkotti qabu tokko uummata kiyyaaf wanti dabarsuu barbaadu. Oromoon yeroo ammaa akkuma jirrutti akkuma silas jedhee akka jirru mana hidhaa jirra mana hidhaa kana keessaa bahuudhaaf uummanni keenya tattaafataa jira. Uummanni kun qabsoo kana finiinsee itti fufuu qaba. Gumaa Haacaaluu ajjeesuu jechuun Oromoo miliyoona 50 ajjeesuu irra karoorfataniiti. Haacaaluu jechuun artistii duwwaa miti. Haacaaluun riqicha Oromoon irra walitti ceetuuni. Haacaaluun jechuun qalbii Oromoo keessa jira. Kadhalatee lafa jiru dhiisii kadhalachuun garaa jirullee keessa jira. Gumaa Haacaaluu baasuun waan Haacaaluu nyaate kana lafa sanii kaasuudha. Uummanni keenya haguma barbaachisu wareegama kaffalee wareegama kaffaluun gama marottuu nafu yoo mana teennes du'aa jirra. Wareegama barbaachisu kafalee gumaa Haacaaluu baasuuf bilisa bahuu qaba. Ergaan inni kaleessa dabarsee darbe galmaan gahuudhaaf akka jiru dhalli Oromoo otoo amantaan odoo kutaan otoo gandaan waan wal qooduu dhiisee shira xaxuu dhiisee dhiigoo qabatuu dhiisee ol'aantummaa ufiin eenyuyyuu labsuu dhiisee yoo banne akka Oromootti bannaan yoo baraaramne ammoo akka Oromootti baraaramna gatii ta'eef Oromoo fi Oromiyaa illee wala boonsuu qabaa. Yoo Oromoo fi Oromiyaa wala boonte gumaan Haacaaluu bahee ka jedhu abdadhaa. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni miidiyaa irratti dubbannee goonus hedduus jiraachuu baatu uummanni Oromoo gumaa Haacaaluu baasuuf bilisa bahuu qaba. Kanuma jedhaa uummanni keenya jabaatee qabsoo isaa itti haa fufu rabbi nu haa gargaaru kanuma jedha waan biraa waan jedhu qabu. Hayyee dhaannolee yeroo keessan qaalii nuuf kennitanii afgaafii gabaabduu tana nu wajji taasisuu keessaniif maqaa dhaannolee Global Miidiyaatiin guddaa galatooma. Hayyee hedduu ulfaadhu maqaa dhaannolee Global Miidiyaatiin hedduu ulfaadhu kabajame wayyame jedha. Hayyeen daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gaaffii deebiin guyyaa har'aa biyya Kanaadaa irraa karaa toora Skypeetiin affeerree dhaannolee wajji goonee kana fakkaata. Qophiin akka kanaa yeroo gara yerootti yeroo isaa eeggatee torbaanitti al 2 al 3 kan isiniif dhiyaatu ta'a.
Qophiiwwan keenya akka kanaatii fi sagantaawwan idilee keenya guyyaa guyyaa bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa. Warri karaa fuula Facebook keenyaatiin nu irratti himuutu page Anolee Global Media like follow godhadhaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophiin keenya qoraa murtii guyyaa har'aa kana fakkaata. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Antolchaa Huseenii. Qophii biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.